barbaadamaa jira jechuudha. Tokkoffaan kan artist Haacaaluu irratti dhukaasuudhaan ajjeese Xilaayee Yaamii jedhama. Inni lammaffaa isa wajjin immoo kan as keessatti hirmaachaa ture Abdii Alamaayyoo jedhama. Inni sadaffaa yeroodhaaf to'annaa keenya jalan oolle Kabbada Gammachuu jedhama. Xilaayee fi Abdii to'annaa keenya jala oolchinee jirra. Kabbada Gammachuun immoo barbaadamaa jira. Mishan 31 fi VOA 24 Naayil Saatirraa caqasuu jirtan yaayyuu jalqabna. Wiixata Tagaayisayidii barhum 2020 keessa jira. Ansoraa Laqeeti. Yaamichi karaa cufuuf Oromiyaatti labsan armaan keessa oole. Waraanni Tigraay humna waraanuu fi agarsiifachuu fi kalee magaalaan isaaniitti hiriira walitti dhufe. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa nama hedduu vaayirasii koronaa qorachuu fi duulatti jira. Ameerikaatti namni vaayirasii koronaatiif jedheetiin hojiidhaaf yoo akkam xiqqaatu torbaanitti $600 argata. Kan seera baase. Seerri sun torbaan dabre keessa dhumate. Horiin kun inni xiqqaatee fi guddate irratti falamaa jira. Haa tokko dubbannu Ameerikaatti namni vaayirasii kan irratti argan 1,400,500 yaayyuu caale. Namni inni galaafatallee 1,150 caale. Daa'imtuu gurbiyyaa jaalannee nutti hima. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduunsaa kanaaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti uggura waamamee wal qabatee sochiin geejibaa darbee hanqachuunsaa ibsamee jira. Kanneen uggura geejibaa kana irratti hirmaatan akka jedhanitti mootummaan namoota hidhaman hundumaa akka hiikuu fi tasgabbii dhabiinsa siyaasaa biyyattii keessatti uumameef mootummaan furmaata akka kennu gaafatu. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin yaalii farreen nageenyaa taasisan ittiin jedhe jiraatus harkaa fashalee jira jedheera. Jiraattota godinaalee adda addaa fi aangawoota dubbisuudhaan gabaasa biyyarraa nu ergame oduu booda dhiyaata. Adoolessa 6 fuullee keenyaa qabee namoonni hundumtuu dhukkuba COVID-19 ilaalamuu qabu duulli jedhu ka jalqabamu ta'uu ministeeriin eegumsa fayyaa federaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Maatiin manneen miliyoona 17 keessa jiraatan 200,000 caalaa irratti qorannaa gaggeessuuf xiyyeeffatamee jira. Torban 2 keessatti kanneen vaayirasii koronaan qabaman 10,000 arguuf jirra tilmaama jedhu jira. Itoophiyaa keessatti namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa harka 90 kanneen caalan mallattoo dhukkubichaa hin agarsiifne jedhamee jira. Kaayyoon duula kanaa bulchiisa naannolee fi mootummaa hirmaachisuun uummata hedduu dhaqqabuuf akkasumas namoota dhukkuba sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaaf kanneen fakkaatan qaban irratti qorannaa gaggeessuuf ta'u Edan Garramoo gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee fi magaalaalee bulchiisa naannoo sanaa kanneen biroo keessatti humnootiin addaa fi milishoonni dilbata kaleessaa agarsiisa waraanaaf hiriiranii jiru. Humnootiin addaa fi milishoonni kun meeshaa waraanaa gurguddaaf sasalphaa ta'an qabatanii mul'atan. Bulchiisa naannoo Tigraayitti hoogganaa waajjira nageenyaa akka ta'an Takki'uu Mattakkuu Tigraayin humnaan jilbeenfachiisuu fi yaaliin ta'u hin milkaa'u jedhaniiru. Gama biraan ibiddi guddaan bakka gabaa beekamaa magaalaa Maqalee keessaa addi haqqii qabateen suuqileen 520 gubachuu isaanii poolisiin ibsee jira. Balaan kun sanbata darbe galgala kadhaqqabe ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Buufata doonii kan handaara magaalaa Moqdishoo cina mana nyaataa jiru irratti of wareegaan tokko haleellaa boombii geessiseen waardiyyoonni 2 ajjeefamuu poolisiin Moqdishoo beeksisee jira. Of wareegaan kun jaakkeeta isaa boombiin guutame karaa mana nyaataatti ol seenan irratti dhoose. Kunis waardiyyoonni lameen namicha akkan seenne dhorkuudhaaf yeroo yaalanitti ta'uu dubbii himaan poolisii Meejar Sadiq Aden Ali VOA'f ibsaniiru. Meejar Alii fi kanneen biroon 2 immoo dho'insa dhaqqabe kanaan madaa'anii jiran. Gareen shororkeessotaa balaaleffatanii qorannaanis itti fufuusaa dubbataniiru. Gama kaaniin aangawaan maallaqaa kan Soomaaliyaa tokko magaalaa Moqdishoo irraa fageenya kiiloomeetira 90 ka jiru mana jireenya ofii keessatti intalli isaanii umriin waggaa 3 waliin ajjeefamuu ibsamee jira. Kunis gara mana aangawaa sanatti boombii darbachuun akka ta'e ibsameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 4 walakkaa qaqqabee yeroo jiru kanatti baatii waxabajjii darbee lakkoofsi namoota hojii dhabanii 100 keessaa harka 11 caalaa ture.
lammiiwwan Ameerikaa kanaaf maallaqa gargaarsaa kennamuu qabu irratti paartileen jiran lameen danqaa keessa seenanii jiru jedha gabaasaa Eeshaa Saraayi soraadheessa. Ameerikaatti nam vaayirasii koronaatiif jedhee hojii dhabe torbaanitti $600 kennaniif kana seeratti tolche. Seerri sun torbaan dabre keessa dhumate. Horiin kun hin guddateef hin guddanne irratti paartiin biyyi bulchitu falmiitti jirti. Paartiin Demokiraat akka ganna kanaayyuu horiin kun namni irra hin cinne feeti. Nansi Peloosii paartii Demokiraat keessatti itti gaafatamtummaan marii Ameerikaati. We have been for the $600. They have a Nu duruyyuu akka $600 kennan gaafachaa ba'an. Jarri ammoo torbaanitti $200 kennuufii malanii jedhe. $200 torbaanitti homaayyuu namaan baatu homaallee keessa hin jirtu jetti. Paartii Rippaabilikaan ammoo namni torbaanitti $100 mi'eeffate. Hojiiyyuu barbaadi yaa'uu jettee mormite. Akka qorannoo yuunivarsiitii Yeelitti ammoo namni tanaa jedhee hojii barbaadachuu dhabuutti hin jiru. Steven Mnuchin itti gaafatamaa maallaqa Ameerikaati. We have to balance. There's obviously a need to support. Gam lamaaniyyuu wal bira qabnee laaluu malle. Dhuguma hojjeta gargaaruu malle. Mal jireennaallee nama irra qabachuu malle. Dhibatti hojii nama dhowwu malee namni fedheetiin hojii barbaadachuu dhabuutti hin jiru. Taatullee nama qarqaarraa jenneetiin horii akka dabra baamneetiin waan baankii mootummaa keessa baamne deebisuuf ammoo dhaloota dhufuutti liqeetuu luummallee jedha. Warri man namaa kireessulleen namatti hojii dhabee jedheetiin mana keessa nan baasuu hin danda'u. Kanallee seeratti tolche. Seeri sun ammoo torbaan dabre dhumate. Irra waliigaluu baannaan nama hedduutti akkanaan rakkachuu danda'a. Paartiin Ameerikaa bulchite lamaan Rippaabilikaanii fi Demokiraat jara kan akkamiin qarqaarraa irratti wal falmuu jiran. Wanni mirkanaa ammoo Ameerikaa keessatti vaayirasiin koronaa olum deemuu jira. Agammaata nam 4,000,000 fi 500,000 ta'utti vaayirasii kan qaba. Nam 100,000 fi 50 caal galaafatu dhukkubi kunin. Nam miliyoona hedduutti hojii dhabellee namni miliyoona hedduu ka hojii dhibu kunin harkuma mootummaa eegata. Doolariin $600 namaa kennan jedhan tun hin xiqqaattu moo hin guddatti irratti falmee jira. Falmi tana paartii lamaanitti irratti mari'achuu jira. Aangoonni masaraa White House fi Deemokiraatonni sadarkaa olaanaa kan Koongiresa keessaa wiixata har'aa gargaarsa maallaqaa weerara vaayirasii koronaa bifa haaraan ka'e kanaaf godhamuu qabu irratti marii itti fufuuf jiru. Magaalaa Melbourne keessatti roobiif taanii qabee daldalli akkaan barbaachisoo hin taane hundi akka cufaman Awustiraaliyaan ajajjee jirti. Kunis aangawoonni weerara vaayirasii koronaa bifa haaraan ka'e to'achuuf yaalii godhaniif ta'uun ibsameera. Aangawoonni eegumsa fayyaa kan Awustiraaliyaa wiixata har'aa akka gabaasanitti namoonni haaraa vaayirasii koronaan qabaman 429 yoo ta'an 13 kutaa Viktooriyaa magaalaa Melbourne of jalatti hammattee argamtu keessatti du'aniiru. Suuqilee irra hedduun industiriiwwan kan akka foon oomishan jimaataa qabee hojiin isaanii daangeffamuuf jira. Mootummaan kutaa Viktooriyaa akka labseetti dhukkubi COVID-19 dilbata kaleessaa magaalaa Melbourne keessatti balaa guddaa geessisee jedhe. Hojjetoonni Viktooriyaa keessaa kanneen lafa hojii isaaniitti eehama guyyaa dhukkubaa hin qabne yoo vaayirasii koronaan qabamanii adda of baasuutu irra jira ta'e gara $1,000 kennamaaf jechuudhaan muummichi ministeera biyyattii har'a beeksisaniiru. Oduun keenya kanuma. VOA Afaan Oromoo Waashingtan DC irraa caqasuu jirta. Yaamichi karaa cufuuf har'a jalqabee Oromiyaatti labsan akka warri VOA'n dubbis jedhetti fuula akka akkaatti karaan cufan. Karaa cufiitti tanaan namni hidhaa jiru akka hidhaa ba'uu fi waan hedduu gaafatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo yaaliin warreen nagaan feene tolchuuf yaale hin taaneef jedha. Muktaar Jamaalee namtu dubbisa. Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dubbise akka himanitti geejjibni gurguddaan magaalotarraa magaalotaa fi godinoota qaxxaamureetiin deemu hedduu hin mul'atu. Inni kunillee labsii uggura geejibaa akka naannoo Oromiyaatitti qeerroon labseen wal qabatee kan mul'ateedha jedhu namoonni dubbisne. Namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Baalee Roobee irraa himan akkana jedhanii jiru. Haalaa ganama subirraa eegalee konkolaataan magaalaa keessa hin bahu gara biraatii illee gara magaalaa Roobees hin seenu kan fe'atis kan uummataatis akkasuma jechuudha. Maali sababni inni kun ta'aatiin jiruuf maal gaafiin isin gaafattan wanni sochii dhoowwitaniif? Qeerroon Oromoo akkuma Oromiyaatitti erga Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee hooggantoonni Oromoo kanneen ija Oromoo jedhaniin hooggantoota siyaasaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu yookaan bildiginnaan hidhatti guurtee dirree dimokiraasii dhiphistee nama ajjeesuu fi cafaquu hammeessitee qeerroon Oromootis namoonni keenya qabsaa'onni keenya hidhaa jiran nuuf haa hiikaman jechuudhaan mormii isaanii bifa gargaraatiin dhageessisaa jiranii akkuma torbaanota lama dura labsii lagannaa gabaa
labsan ammas gaafiin kenna hanga nu deebi'utti hanga hooggantoonni siyaasaa Oromoo hidharraa eegame hanga ajjeechaa fi reebichi hidhaan ilmaan Oromoo irraa kan kumaatamaan hidhamaa jiran dhaabatutti qabsoo keenyatti ufuna jechuudhaan labsii uggura diinagdee kan akka Oromiyaatti labsanii hojiirra oolchaa jiran jechaadha. Gama godina Arsii Lixaallee waanuma wal fakkaataatu jiraachuu dubbatu namni magaalaa Shaashamannee irraa dubbisne. Arsii Lixaa akkuma jirutti sochiin baratame hin jiru. Keessattuu magaalaa Shaashamannee irraa konkolaataan ba'u gara Hawaasaa waraanaan marsamee takkaa lama hin ba'a. Ka baratame immoo konkolaataan gurguddaan ka fe'iinsa goggogaa akka baratame sanitti ka bahee bakka mara deemuu fi oliif gad deemu tokkollee hin jiru. Maali sababni wanni kun ta'eef? Sababni wanni kun ta'eef sababa hayyootni keenya gameessi aktiivistiin xiinxallaan siyaasaa gameessi Jawaar Muhammad hidhameen wal qabatee fi isa qofa osoo hin ta'in isa duukaa isaan wal qabatee du'aa caaluutiin wal qabatee isaa as namoonni hidhaman hundi isaanii namni nagahaa yakka tokko kan qabaatin namni nagahaa waan ta'e faana wal qabatee namni hidhaa jira. Hidhaan guutee immoo mana barnootaa keessa jiranii sababa sanii wal qabatee namoonni kunniin gadi nuu haa dhiifamanii ija keenya ijji biyya kanaa ijji keenya hidhamee nummoo jiru nagaa jiraachuun hedduu nutti ulfaata waan jedhu wal qabatee. Godinaalee Harargee keessatti illee akkaataa magaalotaatiin garaagarummaa qabaatullee uggurri geejjibaa kun bakka hedduutti mul'atuu isaa dubbatama. Halkanii guyyaa wiirtuu daldalaa ta'uudhaan kan beekamtu magaalli Awwadaay sochiin isii kan namni VOA'dhaaf dubbatan. Awwadaa keessa immoo wanta kallee hunda biraan jirtu amma karaa guddaa kun kan keessaa dhufullee karaa kana deema. Kun kan jiruuti illee kan jiruuti guddaa kan jiruuti biraa fi biraan oolmaa arra karaa jiruuti haa ta'u karaa keessallee haa ta'u wanta kallee wanti himan kana awwadaa keessa qabu dabalee hin jiru. Karaa immoo dabballi duraan halkan guyyaa deemu sun amma wanta kallee hin jiru. Magaalaan dukaanonni fi magaalaan babbanaadha magaalaan manni malee babbanamaa jiru. Haroo wanni ta'e baadiyyaa ta'e jimaan ta'e hin jiru. Harmaaleen akkasuma kanaafuu sochii xixiqqoo magaalaa keessa kan baay'ee taasisu malee wanta akkasii kan jirtu. Maali kaayyoo wanni kun godhameef? Kaayyoo kun amma lagannaa akka Oromootti qeerroo Oromiyaa kana hojiirra oolchuudha. Kanaafuu biyyi Oromoo waan dhiibamee jiru jecha Oromoon waan biyya karaatti hordomaa jiru jecha mirga isaanii falmachuuf karaa nagaatiin qabsoo karaa humna osoo ta'in qabsoo karaa nagaatiin mirga isaa falmachuuf jiddaa agarsiisuuf. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa garuu uggura geejjibaatii fi sochii dhooggameetiin jira jedhamu kana soba jechuudhaan deebise. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhoorgiidhaa fi uggurri kun kanneen farreen nagahaa fi misoomaa taasisan yoo ta'u akkuma kanaan dura taasisaatiin turan yeroo arfaffaadhaaf harkaa fashale jedhu. Bifa adda addaatiin humnoonni nagaa naannoo kanaa hin barbaadnee fi nagaan naannoo kanaas akka boora'u barbaadan uummanni keenya hojjetee jiruuf jireenya isaa akka hin geeddarree fi hiyyummaa keessa akka yeroo dheeraa turuuf warri hawwii qaban hawwii isaanii sana dhugoomsuuf uggura dinagdee jedhanii geejjiba irratti gabaa irratti yaaliin isaanii godhan yeroo arfaffaatii fi uummanni Oromoo fi uummanni naannoo Oromiyaa keessa jiraatu tolee jechuu diduun fashaleessee jira. Kanarraa kan hafe naannoon Oromiyaa guutummaa guututti nagaadhaan jira. Sochiin hawaasummaa sochiin dinagdee hundinuu karaa guutuu ta'een kan gaggeeffamaa jiru wanti adda ta'e Oromiyaa keessa jiru hin jiru. Fakkeenyaaf amma bakka muraasa bilbilleetiniin turre fakkeenyaaf Awwadaay sochiin akka duraaniitii miti magaalaa keessa jiraatullee konkolaattonni gurguddoon socho'an baay'ee akka hin jirree fi akkasumatti ammoo gama Shaashamannees akka duraanii akka hin taane Baalee Roobees isa kanniin hubannee turre fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa qaamaan keessa deemneetiin laalle immoo yoo fudhannee naannoo 11 Harargee irraa jimaan heddumminaan itti dhufu jimaan muraasni qofa dhoksaadhaan ganama kana halkan akka galee nuuf himanii konkolaattota rukutamanii naannoo sanitti mul'atanillee argine inni kunniin maalirraa kan ta'e jettu obbo Geetaachoo. Humnoonni shororkaa uumanii naannoon kun nagaa akka hin qabaanneef nagaadhaan akka hin oolle gochuudhaaf yaalii godhanii gocha kanaan olis gochuu danda'u. Makee konkolaataa karaarra deemu rukutuun daandii irratti namoota doorsisuuf sodaachisuun adda addaa amala isaaniiti hojii isaaniiti waan ta'eef kana hojjechuu danda'anii. Garuu immoo sochii naannoo Oromiyaa keessa jiru kamiinuu daangessuu akka hin dandeenye qaamni nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa guutuutti sochii guutummaa godheen ergaa dabarseenis uummanni naannoo keenyaas ergaa qaamni nageenyaa dabarseef mootummaan naannoo dabarse fudhachuudhaan karaa kamiinuu sochii isaatti fufeeti kan inni jiru. Obbo Geetaachoo naannolee Oromiyaa amma namoota dubbisne keessaa sababa kan kaasan namoonni hidhamuu hooggantoota siyaasaa rakkoon kun ammoo fala argateetiniin
biyyattiin gama tasgabbiitti dhufuu qabdii sababa kanaaf kana goonee jedhu mootummaan akkamiin furuudhaaf qophaa'e. Rakkoon addaa amma Oromiyaan keessa jirtu hin jiru. Waliigala wanti fudhatamuun isarra jiraatu wanti addatti furamuu barbaadu Oromiyaan rakkoo addaa keessa galtee jirtu hin qabdu. Garuu immoo namoonni yakka raawwatanii shakkaman kamiyyuu paartii siyaasaarraas ta'uu danda'a, nama dhuunfaatis ta'uu danda'a, seeraanis ta'uu danda'a, namoonni seeratti dhiyaatan jiru. Isa kana waan seeraan jalqabame seeratu xumura. Waan seeraan jalqabame keessa tarkaanfiin bulchiinsaas tarkaanfiin siyaasaas fudhatamee waan fooyyessu tokkoyyuu hin qabu. Garuu Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiru sirna siyaasaa hirmaachisaa ta'eef qaamni hunduu sagalee isaa keessatti dhageessee qooda isaa fudhachuu qabuudha kan deemsifamaa jiru. Faasaa kanaatiin deemuu kan barbaadan nageenya booressinee karaa humnaatiin mootummaa shororsinee naannoo kana keessatti nageenya akka hin uumamne gochuudhaaf yaalii godhamaa jirurraa kan hafee naannoo Oromiyaa keessatti karaa tokkoon wanti addatti fala addaa barbaadu hin jiru kun sirriitti ilaalamuu qaba. Saafiin lama jiru garuu biyya diignaa sirna diignaa Oromoof Oromiyaa dinagdee keessaa baafnee hiyyummaa keessatti deebifnaa jedhanii humna deemaa jiranii fi lakkii rakkoon kamuu yoo jiraate karaa nagaaf karaa demokraatawaa ta'een mareedhaan hiiknee Oromoof Oromiyaa dinagdee isaa cimsinee itti fufsiisuu qabnaa humna jedhu gidduutti falmii geggeeffamaa jiru. Falmiin kun immoo abbaan mo'atu uummanni Oromoo sin beekaa falmiin dhugaan dinagdee Oromoo cimsuudhaaf Oromiyaaf Oromoo misooma keessatti galchuun jijjiirama fiduun irra jiraata malee dinagdee isaa ugguruudhaan isanni qabu gubuun ajjeesuudhaan dinagdeen jijjiiramus biyyi jijjiiramtus Oromiyaaf Oromoo misoomtus hin jirtu. Kallattii kanaan kan deemu kamiyyuu farra uummata kanaatii nageenya kan booressu waan ta'eef olaantummaa seeraa mirkaneessuuf humna guutuudhaan hojjechaa jirra. Wanti adda ta'es Oromiyaa keessa hin jiru. Naannolee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise gaafiin wal fakkaataan rakkoon siyaasaa yeroo ammaa kanatti mul'ataatiin hin jiru mootummaan karaa nagahaatiin akka furuuf tarkaanfii gama nagayaatii fi hokkora maleessaa fudhataatiin hin jirra jechuudhaan dubbataniitiin hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. VOA Afaan Oromoo Waashingtan DC irraa caqasuu jirta. Nama 88 hospitaala Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti vaayirasii koronaa irraa wallaanachuu jiran keessa yaayyuu wayyaa'ee ba'e. Warra bootti wallaanuu jiran keessa illee nama 13 wayyaa'e. Naakor Malkaatti warra dhibame keessa namtu dubbise kuno. Tamsa'inni weerara vaayirasii koronaa haala yaaddessaa ta'een Itoophiyaatti dabalaa deemuusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa irra deddeebiitiin beeksisaa jira. Itoophiyaa keessatti namootni 19,000 caalan dhibee vaayirasii koronaatiin qabamanii jiru. Namootni lubbuun isaanii dhibee kanaan darbe ammoo 300 caalanii jiru. Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa keessatti argamuu himame baatii bitooteessaa as guyyaa tokko keessatti lakkoobsi namoota du'anii olaanaa ta'es kaleessa galmaa'ee jira. 28 ta'e. Qindeessaan yaalii weerara vaayirasii koronaa hospitaala riferaalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Dirribaa Gammadaa bu'aa qorannoo vaayirasii koronaa guyyaa irraa osoo hin dabalatiin hospitaala isaanii keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamaa turan 88 keessaa 7 kan ta'an dandamachuu isaanii ibsanii jiru. Weerarri vaayirasii koronaa Naqamteef naannoo isheetti haala ittiin tamsa'aa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Kuusataan jalqabaa kan hospitaala seeni waxabajjii tokkodha. Turtii almost ji'a tokko booddee jechuudha gara waxabajjii 29dha. Kuusataan lammiffaan kan hin argame. Kuusataan sadeeffaa immoo adoolessa 14dha. Baay'inaan kuusatoonni kun kan isaan argamaa jiranii torban tokko keessatti jechuudha. Kun kan inni nu agarsiisu koronaan hawaasa keessatti babal'achuu isaadha. Namootuma kanallee gaafa laallachuudha. Umurii isaaniitiin namoota umurii guyyaa waggaa 14-56 gidduutti kan jiranidha. Gosa garaagaraadha kan isaan jiran konkolaachistoonni jiru. Gargaaraan konkolaachistoota jiru. Namoonni buufata konkolaataa keessa hojjetan jiru. Barattoonni jiru. Daldaltoonni fi hojjetoonni mootummaa waajjiroota adda addaa irraa keessa jiru. Kana jechuun hawaasa mara keessa iyyuu jiraachuu kana jechuudha. Namoonni tuttuqaa qaban as keessa namoota baay'ee muraasa ta'anidha. Baay'inaan hawaasa keessa kan argamedha. Walumaa galatti gosa baay'inni jalqaba yeroo yaalii yookaan siiverkeezii kan jedhamudha kan inni ture. Gosataan keenya inni jalqabaa sun jechuudha. Turtii guyyaa 33 booddee dandamatee gara manaatti deebi'eera. Dooktar Gonfaa Mootii itti gaafatamaa kutaa yaala fayyaa yookaan daayirektara meedikaalaa hospitaala riferaalaa Yuunivarsiitii Ambooti. Vaayirasiin koronaa haala yaaddessaa ta'een Amboof naannoo isheetti tamsa'aa jiraachuu isaati kan isaan dubbatan. Humni kun gara biyya keenyaa galee amma naannoo gara ji'a 5 kan deemu akkuma dhukkubsataan jalqabaa gara magaala keenya magaalaa Amboo galeeni jalqaba irratti sodaa guddaadha kan ture namni illee of eeggannoo guddaa gochaa ture. Isarraa kan ka'eeti gara jalqabaa sanarratti dhukkubni kun baay'inaan argamaan turre jechuudha.
Haa ta'u garuu du'a artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee namoonni hiriira sana bahuu walitti dhiyaachuu sanaa fi of dagannoo guddaarraa kan ka'e amma yeroo kanatti namoonni baay'een kan qorataman keessaati baay'inaan argamaati kan jirani. Hospitaala keenya keessatti qorannaa gochuudhaani namoonni dhukkubni kun irratti argame baay'een isaanii gara Gudar hospitaala jalqabaatti geeffamanii achiillee baay'een isaanii amma itti fooyya'ee kan gara mana isaaniillee deebi'anii jiru. Dhiyeenya kana kan hospitaala keenyaarraa kan argamanii namoonni 13 bayyanatanii gara mana isaanii deebi'anii jiru. Garuu akka waliigalaatti akka godina keenyaatti amma kan hospitaala Gudar jiranii amma guyyaa darbe kanaatti nama 25 namoonni ta'anii achitti argamu jechuudha. Uummata baay'ee irratti qorannoon godhamu ta'eeti nama baay'ee irratti kan argamuu danda'u jennee yaadna jechuudha. Itti gaafatamtootni lamaanuu sababa tamsa'ina vaayirasii kooroonaa yeroo ammaa kana babal'ataa jiruutii kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Yeroo jalqabaa kooroonaan gara biyyaa keessa gaafa seenu akkuma magaalaa keenyaatti fudhannee of eeggannoo hedduudha kan godhamaa tureeru. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa sana sochiin taaksiilee dhaabbatee ture, sochiin namaa hirrifamee ture. Erga sochiin taaksii eeyyamamee boodammoo taaksii keessatti dura saamunaa bishaaniin harkaan dhiqatameedha kan nama seenamaa ture. Amma wantoonni kun marti isaanii dagatamanii namni hojii idilee isaa duriitti deebi'aa sochiin hawaasaa akkuma jirudha. Namoonni akkuma durii walitti qabamu. Wanti jireenya yookaan deddeebii keenya duraarraa wanta adda taasisee hin jiraatudha. Kanaaf of dagannaan guddaan jiraachuu isaadha kan inni agarsiise. Erga nuti of daganne immoo dhibeen kun babal'achaa jiraachuu isaadha kan inni agarsiisu jechuudha. Amma akkuma waliigalaatti jechuudha dhiyeenya kana namni baay'een haguugduu funyaanii fi afaanii sanallee godhachuu dhiiseera. Fageenya isaanii eeggachuun hafee jira. Namni harka isaallee yeroo yerootti dhiqachuus kun waan taafeefi humni kun akka waan hin jirre siyaasaaf qofa akka namni itti fayyadamutti kan fudhatanillee jiru. Inni kuni balaa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Hanga gabaasni kun qindaa'etti hospitaala lamaanittuu namni kutaa hordoffiin olaanaatti adeemsifamu kutaa ICU keessa jiru hin jiru, lubbuudhaanis kan darbee hin jiru jechuun dubbatanii jiru. Tamsa'ina vaayirasii kooroonaa kana ammallee dhaabuudhaaf maloota ni dandeessu jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Dooktar Dirribaa Gammadaa fi Dooktar Gonfaa Mootii. Kanaan dura wanti baay'een himamaa tureera. Harka keenya saamunaaf bishaanii dhiqachuu, harka keenya osoo hin dhiqatiin fuula keenya tuquu dhiisuu, geenya keenya eeggachuu, bakka namoonni walitti qabaman dhaquu dhiisuu, mana keenya keessa turuu, manaa bahuun dirqama yoo ta'e immoo haguuggee afaanii funyaanii fayyadamu, gosoota ogeessaa fi ministeera fayyaa irraa bahu wantoota kana hordofuudhaan hojiirra oolchuudhaan matarraa kan eegamu jechuudha. Amma deemee namni umurii dargaggeessaa namni dhukkuba dabalataa hin qabne irratti illee amma kana dhukkubni kun cimuu dhiisuu danda'a waan ta'eef namoonni dhukkuba dabalataa qaban kan akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa fi kan wanta adda addaa illee ofirraa qaban irratti gatii guddaa isaan kaffalchiisu waan danda'u. Namni kamiyyuu ofiisaa qofaadhaaf otoo hin taane obboleessa isaa maatii isaatiif jecha ammallee harka isaa dhiqachuu, haguugduu funyaanii fi afaanii kana godhachuu, fageenya isaa eegee deemuu fi dhukkubni kun dhukkuba balaafamaa ta'uusaa hubatee isa kan ogeessonni fayyaa jedhan kana hojiitti hiikuutti yoo deema ta'e balaa kana hambisuun hin danda'ama kan jedhudha kan qabu. Bakka yaaliin kooronaatti adeemsifamu hospitaala jalqabaa Gudar keessatti namoota vaayirasii kooroonaatiin qabamanii yaalamanii maqaa isaanii himuu kan hin barbaanne raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennanii turan. Jiraataa magaalaa Ambooti dhibee kana kan baruu dandeenye akkuma carraan hospitaala keessa kan inni hojjetu dhukkubsataan shakkamee wayii jira tureeyyuu dhukkubsataan sun waan shakkameef dhukkubsataa sana ilaallee waan jirruudhaa fi namoonni muraasni dhukkubsataa sana wajjin tuttuqaa qabnu qorannaa akka goonuu nutti himamu soomuda yookaan saampilii sana kennine guyyaa tokko booda dhibee kana waan qabamtanitti waan jedhamu nutti himame jechuudha. Jalqaba akkamiin natti darbettanii yaaddu dhibeen kun yeroo sana miira akkamiidha kan isinitti dhaga'ame? Yeroo sanatti kun mallattoon itti dhaga'ame hin jiru. Dhukkubsataallee yeroo baay'ee nuti feesmaaskis godhannee ilaallaa harkattis hin godhannaa dhibbatti kan irraa nu qabe jechuun illee baay'ee nama rakkisa. Garuu yeroo sanatti xiqqoo gaarifannaan hin jira yeroo dhibeen kun qabda jedhaman miira rifaatu waan jedhu nutti dhaga'ame kanaa booda waan hubannaa waan qabnutti nuuf tasgabbeessine sanaa booda immoo bakka tursiisaa sanatti bakka yaaluu danda'amutti akka deemnu nutti himame sanaa booda gara kana deemne achi gallee booda torbee tokko booda teestiin sun yookaan waan sun irra deebi'ame sanaa booda teestii lammaffaa sanarratti ani negatiivin ta'ee ammas irra deebi'amee yeroo biraa fudhatamee yeroo lama negatiivin ta'ee torbee lama ture hin ta'e anichi jechuudha. Yaaliin achitti isinii godhamaa ture maal fakkaatame? Yaaliin ba'eessaa achitti wanti godhamuu qabu hunduu nu godhamaa ture. Gorsa adda addaa nu godhamaa ture. Yeroo yerootti immoo geessonni seenanii wantoota ilaalamuu qaban ilaaluu ture. Wanti deeggarsi barbaachisu hundumaa bifuma gaariin nu kennamaa ture. Mee maal dhaamtu? Dhibeen kun harki baay'een mallattoo kan qabnee fi namoonni muraasni mallattoo
dhukkuba ulfaataa fi hanga du'aa geessisu waan geessisu jiruu fi namoonni baay'een mallattoo kana namoota muraasa irratti arganii namni hunduu fayyaa bahee jedhanii garantaan itti akka hin deemnee fi dhibeen kun harki baay'een isaa mallattoo agarsiisuu isuu danda'a. Namni muraasi immoo namni tokko du'uunuu dhiibbaa guddaa qaba waan ta'eedhaa fi gorsa ogeessa fayyaa dhaga'anii dhibeen kun hin jiru.